kootu gooftu haadhoo ta'u eessaatti kootu kuma sadii si bitee jecha seente argitanii kuma sadii biteetan caakkaan harkaa seente narkaa badde kootam kootu kol kuma sadii bitee caakkaan harkaa seente kootu giiftiiti yamaaloo naa ba'i kootu saatiin keetillee gee daf argitanii ciiste lacha akka seentes ciiste kuma sadiin ishii bitee jechuudha. Innaa akkasitti argitanii caakkaa keessa harkaa seente kootu bayam kootu innaa harkaa badda mananii same inqaanoftii tuni ija sodaatti ayina faariya manaa baate na fakkaate alaalan beettu kootu maaloo naa gali indee maaloo godha akkamittan ishii baasa. Bakka saatiin gahee kootu abiiftiitiyya kootu maaloo saatii sitti gahee kinoo asiin eessite inni fudhattee diddiiba saatii gahee amma saatii geenyannoo katte argitee kootu na baasi isheetu ara daraa seeraa kootu daraa seeraa kootu mee qo'a mee manka. Jirtu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii jiruun akkam nagumaa jajjabaattanii warri biyya keessas biyya hambaa jirtan ta'ee nagaan keenya sin akka qabu siniin jechuu jaalanna. Egaa nuti nagaa qabna galata rabbii akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa marti keessanuu kan biyya hambaas biyya keessas jirtan ta'e baga geessanii ayyaana qaammee yookiin enqoxaaxashii siniin jira. Akkasuma immoo Itoophiyaa hunduma keessanuu kan taatan kan amantaan addan qoonni baga bara haaraa bara 2018 bara haaraa baga geessanii siniin jira. Barri kun bara jaalalaa kan tokkummaa kan waan hundumaa kan itti argannu waaqayyo nuuf haa godhu siniin jira. Egaa arraka ayyaana sababeeffachuudhaan shunkurtiin kun cisaa jira kaan daakuu hojjechuu dhufanii handaaqoon garuu na jala kattee hin beekan hin sodaatte sa'aatiin itti ga'aa jira waan ta'eef na sodaatte jechuudha. Na sodaatte na jalumaa fi iddii natti hin kalooftu maaf akka ta'e ani hin beeku jechuudha. Deemuun barbaaddu garaa na nyaattu gaa dukkachuudhaaf deemuun barbaaddu jechuudha. Godaanuun barbaaddu jiraachuu barbaaddi. Jireenyi kiyya ganaadhaa ganaa waggaa dheeraa qabaa hin barbaadu ittiin na didaa jirti jechuudha. Innaan immoo kootu jedhee kinoo amma rakkootiin na jala baddee jirti. Innaan qufaan illee nanis ni argita qufaan na isuu dide bara haarawaatti darbaa jira maal jettan torbee lama darbee jira bakka bara haarawaatti darbaa jira bara 2018tti darbaa jira jechuudha. Guyyaa boruutu irraan dabalaa. Innaa akkasii siniin jira ayyaanni simbiramee maal fakkaataa qophiin akkamii jala bultee ayyaana qaammee akkamii maal fakkaataa buqqisaa buqqifattanii shamarran Oromoo kaawwan hin beeku garuu shamarran Oromoo buqqisaa buqqifattanii guyyaa ayyaana qaammee akkam buqqisaa buqqifattanii qoyta qoqaasiin ande qoy maal taate shunkurti sin gube rabbi dhuguma shunkurti su jala jalaa gube inna si gube deem bakka babbaa bira deemi inna ayyaana sababeeffachuudhaaf sirba tokko siniifas sirbaa waan sin jaaladhuufi Bukisa bukifana, bukisa laga, bukisa laga. Jangan kira jinjara bitani. Gurgudang kesaya, titina gutifana. Wena apa ya segute? Ina akan main tolanut. Tayo kata. Disushi. Dia sekarang kan ni. Nah, selama ini serba boru guyya boru jechuudha. Mucaa keenya shunkurtiin gubee rabbashaa jira.
sa'aatiin handaaqqooti illee gahaa jira jechuudha. Argitanii nama qabu qomoyyee hojjeta. Cinaa tokko mucaa baachaa, cinaa tokko baay'ee taa'u. Cinaa tokko namooyyuu hojjechaa amma guyyaa guutuu jechuudha. Anteera waa hojjechaa kan oolu dhugaa dubbachuuf biddeen jira, daabboon jira. Egaa hojiin ayyaana hin beektan hundumti keessanuyyuu hojii hin gaafatin farsoon haquun jira. Farsoon garuu dhumee jira, qophaa'ee jira, farsoonis hin jira. Waan hundumtuu kennattos namni barbaada. Namni farsoos barbaadan guyyaa boruu argamuu dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Innaa mee isinii waan yoo isinii keessaa namni tokko sirba qaamee namni sirriitti danda'u sirba qaamee tokko naa sirba dhugaa. Innaa duraan yeroo kana jechuudha wadaajii guyyaa boruutiif qoqqobboofnaa. Buqqisaa buqqifannee boruu eenyuun nu hungata laata? Eenyuun nu hungata? Ana nan hungatanii ana nan hungatuu jennee akkana akkas jechaa galla jechuudha buqqisaa buqqifannee to'e. Egaa guyyaa boruutti nu haa ga'u dhugaa hamma deemna gooti jechuudha fuulduraan isanitti. Odoo mucaa kan namni naa qabu jiraatee wayii taabbatu nan deema garuu borullee nan deema. Mana tokkos lamas tokko baay'ise. Innaa nan deemaa isiniin jechuufani kanatti aansee egaa ayyaanni akkana isin bira qophii maal fakkaataa handaaqqoo bittanii handaaqqoon 2,500 xiqqishuuni kasanii olii ammoo 3,000 buuphaan 25 suuqirratti 30 bakka maal isiniin jedhu shunkurtiin 100 shunkurtii tokkoffaan 140 kan lammaffaan ittaan immoo 30 jechuudha. Jireenya Itoophiyaa kanuma bara ante baba waa innaa akkasii tokkoffaan jechuu kana kinu shunkurtii guggugaa jedhanii akkasii jiruun baay'ee tokko qaaloftee baay'ee raaf bishaan illee makaa yana jedhe ta'u dhiise baay'ee innaa shunkurtiin jalaa daddarbaa jiran illee akkasii akkamii simbiratti maal fakkaata kan biyyan baay'eeftan immoo faayettanii dabarsitanii shunkurtii binnaa foon binnaa handaaqqoo binnaa maalii binnaa hin jiru madaami nu fida madaamitu fida waan ta'eef hin jiru innaa kanaafiyyuu jabaadhanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'uu isiniin jira isinan jaaladhaa. Kina shunkurtii keenya maashiniinis qophaa'ee jira kana maashinii shunkurtii jechuudha kana kan maal akkam goosee innaati jechuudha argitanii innaati kan maal akkam goona jechuudha kana jechuudha maashinii shunkurtiiti yoo marbaatiin jiraanne jechuudha kana fayyadamna. Innaa shunkurtiin illee kinoo baabbaan kaanas bittinneessee kaanas bittinneessee wanna godhe argitanii Kami mana keessa facaase hinnuush garbichi kun. Inni akkasiniin jedha maatii keenya. Ciao, sinin jaaladha nagaan uftaa. Bye.